akkamitti fooq irraa if darbuu danda'e? Tokko kana dhaggeeffadha. Lammaffaa sa'a sagalitti of darbitee jettan, sa'a halkan sa'a sagalitti jedhattan, ganama duutee argamtee jettan, abbaa manaa isiitii wajji mana tokko keessa jiraattiimi. Akkamitti dubbiin gamanaaf gamana deddeemaa jirti waan ta'eef dhimmi waan kana qoratu akka nu qoratu barbaannaa jechuudha. Nuti sa'a kanatti amma micoontu maaliif wayinii cinqallaatii hawaasni nama meeqa dhugaa nama meeqaa dhabnee jirra. Wallaahi billaahi dhugaa micoota naa bahuu qaba Oromoo. ሚኮኮ ማይኪኮ እንዴት ነሽ ልቡ? እንዴት ሰው እንዴት በአንዴ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቶ በአንዴ ከፎቅ ላይ ተወረወረ ይባላል? ምን ጉድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር? እኔ ቪዲዮዋን ፖስት የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ፊቷን ውስጥ ፊቷን አሁን እኮ የሆነ ሰው እኮ ሴቶች ስንባል እኮ እኛ ሴቶች ከሆነ ሰው ጋር ስንጣላ ራሱ ነመ ቶኮ ሊናፋ ኦሮሞዋን ቤቱ አፋን ኦሮሞን ያረጋል ነምኒ ቶኮ ዱበርቲን ተከ ኢሮሊኒስቴ ፊራኦሊኒስቴ ነመ ፌቴው ልዮ ወለልቴ ጥቅሾ ስቶሪ ተነ ፖስት ጎና በር ስቶሪ ፋ ፖስት ጎና ቪዲዮ ፖስት ጎኑ ኑቴቹ አከነ ገመኔቱ ዮ ረኮን ኑቲ ገልቴ አበደን ኮፈሌ ዋ ፖስት ጎኑ ኑቲ ዱበርቶኒ ዮ ረኮን ዱአ ሰኑ ረኮን ዱአ ኑሬዮ ጌሴ ኢኑማ akkasitti caffarree maal jenne inuma poostin goonu gaa nyaataa hunyaanu naman dubbisnee mamaa keessa seennesin malee micootana namaatu darbemo ofiin if darbite waan hin fakkaanne bari hin fakkaatu gaa amma dubbiin tun ቪዲዮ ሼ ጋፈላሉ ሰከሌessa sana of kan darbitu dhiisiti waan tokko shirratti kan kee itti fakkaatu. Fuula abdii qabu irraa mul'ata malee fuula abdii murate irraa mul'atu. Fuulli suni fuula abdii qabu, fuula gammachuu qabu malee fuula abdii murate wanta karratti hin argitu. Rabbiitu beeka garuu qoratamuu qabaadha. Amma nuti kabar baanu nu qoratamuu qaba dubbiin. Ofishee kan darbitu illee ittiin fakkaatu mucattiin akkamitti ofishee darbiti mucaa nagaa akkasitti ndi waskooyinaan kanammaa sirriitti ilaalamuu qaba. This is crazy. Maki, malte. Fooq irraa of darbitee duutee jirti. Qananii duutee jirti. Akkaataa isiin itti duutee maaliif fooq irraa of darbitee jaan akka amma dubbatanitti fooqii shanaffarraa of darbitee jaan. Sababni of darbitee. Mucaa qabdi miti. Allee qabdi miti maayikii ko. Aare yellaatum. Okay. Manam ilmoota kan qabdu yaaboo. Yaa Rabbii bannaati maal bannaati mucattii xinnoodhaan min oh my god nama gaddisiisa waa'ee uummata keenya bannaati. I don't know. No ofishee calleettee fooqii irratti hin darbitu mucattiin waan tokko jira dubarratti ilaalamuu qaba sirri. Akkamitti mucaan isiin qabattee footoo kaatu nama biraati ijoolleen jiran. Ani immoo namni mucaa qabdi kannaan gaafa jedhanii nan gaddee baay'ee beektaa caalaa immoo namni akkamitti namni mucattiin akka kana bareedduun waan tokko ilaaltee illee kan qufne lafarra kaatee ofishee fooqii irratti darbitee ajjeefti no must be waan tokko jira malee. No amma hawaasni amma namni gurguddaan hundi poost godhaa jira. Amma nuti kabar baanu qoratamuu qaba si galee innillee mana hidhaa jira jaanii akka amma dawwallee gaafannetti hidhamee jira jaan. Just wanti hidhameef gaafatamuuf hidhamaree gaaffii gaafatame si galee artiistii miti waan fedhe maan taane sun hundi butu nuti. Lubbuun nama tokko baddee maaliif akka baddee akkamitti akka baddee rakkoo maaltu jira qoratamuu jira jedhame. Gaafa isheen ofisheellee fooqii maa godhamuu qaba si galee. Ofishee gaafa fooqii irratti darbitullee nama mana sana keessa jiraamoo eenyutu jiraa ture ilaalamuu qaba. Qofaasheetu No wanti kun callifamuu qabu akkanumatti baata'eetuma onni bakka wii nama gaddisiistii wii jettanii callisuun qabdan. Haqni isii erga tuutee haqni isii bu'uu qaba isin galee. Eessa? Naangalle eessa gizeettu? Jechuun eessatti kan duute jedhama. Finfinneetti haadha manaa artiist Andu'aalam Gosaati bar.
Karatai. Wallahi. Kakak. Mm. Oh my god. እና waani dhagee እና amma wanti nuti godhuu qabnu uummanni kun wanti godhuu qabu gaafatu qaba isin galee amma wanti godhamuu qabu namni hundi amma boo'uu fi harka walirra qaqqabu isa haa jajjabeessu inni maal ta'a lubbuun jira nama lubbuun jiruuf ana addunyaa kanarratti nama lubbuun jiruuf gisee namni lubbuun jiru halaas ni jiraata waan tokko jiru ta duutee mararfata ta duutee miskiina malee ka jiruu miti amma. Sanuu haqa dhabuun nama aarsa jechuun maal akka taate beruu dhabuutu nama aarsa amma isin galee kana taate jennee irraa dubbanne geessan kana taate illee irratti murtii kannitaa bara kana taate osoo hin beekamiin akka dhiigaa caalu sanitti cal kaanis na kuta cal amma dura sun mucaa tokko yaadatta mucaa koomeedii tokko hoteela keessatti ajjeesaniiti akka ofiin if ajjeese godhan jechuudha. Akkas. Waan akkanaa kun heddummaatee jira isin galee gisee akkanaa ofii darbanii of darbitee waan akkanaa kun hin jiru dhugaan micoo kanaa bahuu qaba achirraan immoo maaltu jira sa'a 9 amma fakkeenyaaf yaa'u mana keessa waliin jiraatanii haadha manaa isaatti waliin jiraatan hayyee of darbitee haa jedhamu akka amma jedhamutti nama hedduutti dawwalee baay'isawwee ganama kanaan hin rafne bakka በጣም ስለማውቃት ደግሞ ምንም ነገር ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም ታውቂያለሽ akka namni ja'utti of darbamti galgala halkan sa'a 9 of darbitee jira tokko akkas jaa kaan immoo ganama sa'a 9 erga tuutee booda ganama reefkisii mul'atee jira mana tokko keessa jiranii mana tokko keessa jiraatanii bar of darbitee jirti ganama arkamtee na dubbii waan akka fookishan mana keessa qofaa ishee turte moo inni illee jira mana ishee ofishee kan darbite jiraannaan poolisii qabdee deemteemi inti akkamitti inni tu jira kanaama nama beeksituu dubbate jechuun ni gaafata maree abbaa fedhe haadhaaf abbaa inkaan jaarsaa miti haadhaaf abbaanu mana keessa jiraatee namni tokko du'e ni gaafatamta hin qoratamta maaltu maal ta'e jettee poolisii si qabdee deemte kun seera jiruudha si galee. Agana mulu akkamitti galgala of darbiteetiin halkan ganama reefkisii argame jechuun maal jechuudha? Dubbiin cimti dubbiin kana dubbii cimaadha abboo. Inni immoo gaafa inni mana keessa jira taanaan amma isheen ofishee amma darbituutti maal hojjetani? Laal amma amma nuti wanti beenu hin jiru amma namni hedduu waa hedduu haasofsii galee mana keessa siin jira jedhanii. Of darbitee ganama argamtee jedhama sa'a 9 of darbitee jedhama sa'a 9 sanittu namni akkamitti beekeedha barammas biratti gaaffii kanatti halkanis sa'a 9 of darbitee jaansis sa'a 9 sanitti duutee moo ganama duutee argamtee yoo ta'e bar sa'aan beekamuu jechuu bar sa'aan isiin itti of darbitee beekamuu jechuu laal amma dubbii lama halkan sa'a 9 of darbitee yoo jedhame namaatu isii darbee jechuudha. Nama harkee jira jechuudha akkas ta'e ganama duutee argamtee yoo jedhamte ammas namaatu isii harkee jechuudha inni eessa jira jechuudha ammas biratti gaaffii sabni gaafatu qaba oromoon gaafatu qabdi isin galee dubartiin bara amma kana dhibu jiru maa inni beektanii kun dubbii nama lamaatii fi maaltu isin galcha waan jedhamu hin jiru kun dubartiidha soo micoo hin beena achirraan immoo intala oromooti dubartiidha waan fedheellee ta'u inkaan keenyaa miti kan nama biraatiifuu dubartoota yoo ta'e dhaabbannee lollarras boorus jechuudha. Micoon kaleessa taphachuu turte deemaa tiktookii si qananii addunyaadhaa ijaa sarchi godhaa ilaala. Fuulli kaleessa suni akkamitti har'a of darbuu danda'a? Gaaffii namatti ta'a. Dubartiin takka immoo abdii yoo muratte. Dubartiin tokko du'aaf kan isiin kaatu guyyaa takkatti murteessiteeti miti. Waan deddeebi'ee godhamu irratti